abbichu hojii keenya numa hojjetu abbichu standardiitti biyya bulchan kana hin fadhise ani warra kana booddee gara aangootti dhufuuf adeeman ani kana booddee warra prime minister ta'uudhaaf adeeman isinii fayyaaddee tarii waggaa shan yookaan waggaa kudhan booddee gaafa abbichuun dadhabee dabarsee isinitti kennu standardiitti biyya bulchan kana namichi fanniseera bakka sanatti ofuun baay'ee namatti ulfaata uummata keessa miilaan deema ijoollee wajjin kubbaa taphata akka roobootii sa'aatii 24 bulchaa hojjetu 24 hours dhabiinsa fuula isaatii irratti nagartan akkaataan itti magaalaa Jimmaa bareeche akkaataan itti Aggaaroo bareeche akkaataan itti Bashaashaa bareeche magaalaa Finfinnees argaa jirtu akka itti bareedaa jiru kana gaafa agartanii ilmi namaa waan hojjetaa jiru isinitti fakkaata maashiniidhuma roobootii wayitu waan dalagaa jiru isinitti fakkaata baga Oromoo taate bagansi wajjin tartee Oromoo jedhamee waaman hojii isaatti hin boonu hojii isaatu na boonu waan namni kun hojjechaa jiru otoo dhagaa meeqatti guuranii otoo arrabsanii otoo xiqqeessanii otoo miila isaatti finyoo hidhanii gaafa nasii waa ijaaru achi waa jalaa diiganii hojiidhuma isaatti ciccee biyya bareechaa jiru namni biyyattii dhabamsiisee deemuudhaaf deemu akkasitti biyyan bareechu biyyattii keessa waan jiraataniif biyya koo jedhanii waan itti amananii biyya bareechaa jiru ያልቻሉ ይተውናል ያልገባቸው ይተቹናል ያልፈለጉ ይቃወሙናል ነገር ግን ወገባችንን አስረን ነገን እያየን ከሰራን ያለ ጥርጥር ማሸነፋችን አይቀርም